Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota TV kiyyaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo bakkuma jirtan irratti saniif baay'eetu jechuun barbaada. Jirtu jecha viidiyoon biraatiin har'as walitti deebinee dhufnee jira. Viidiyoon kee maali jechuun keessan oolu viidiyoo baay'ee namatti toludha. Dhugaa barumsa guddaa irraa argattu waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Bara kana akkuma beekamu wantoota baay'eetu nama daangeessaa wantoota baay'eetu haala nama dhoowwa jechuudha. Innis maal jechuun keessan oolu waan baay'ee nama ajaa'ibudha dhugaa dubbachuu fi kallattii waan bara viidiyoo kiyyaatti darbu dursatti warroonni viidiyoo kiyyaaf haaraa taatan subscribe, share, like naa gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni immoo dura maatii koo turtanis like, share naa godhaa isiniin jechuun barbaada. Baay'ee isin galateeffadha, baay'ee isin jaaladha. Video ki har'a ilaaltanii mee video ittuma ilaalletti walitti deebinee dhufna. Baay'ee ajaa'ibadha. Jirta? Kam? Naguma? Fayyaadha? Jirta? Kam? Jirta? Deemaa jirta? Asumaan kee deebi'alee. Akkasumatti naguma keetik? Jirra galata rabbi. Akkas deemaa jirra nuti immoo. Gaariidha. Nagaadha miti? Nagaa. Haa ta'u. Tole. Jabaadha. Tole. As deebii kawaanni. Waanni arooko. Maanni waan taate. Kootu maanni nagaamini kuni. Baara dhugaa isinii baara kana. Qalbina buttee. Maal taate amma kana maal akka taate beektaati kan? Waan barbaadoo taatee rakkoo maalii qaba? Tajaajiltuu ishee akka maleedha. Ayyaanni waaqayyoo akkuma jirutti jecha akkuma jirutti ishuma qofaarra jirachuu dandeessa. Maaloo kun nan dabartu. Ammayyuu na darbu malee sitee ammayyuu. Jaallachuu barbaadde? Baay'ee. Dhugaa rabbi ishee siin jettu. Sirumayyuu ishee siin jettu. Maaloo. Na dhaggeeffadhu ka maaliif tole siin jettu beektaa? Isheen baay'ee tajaajiltuudha. Ofii immoo tajaajiltoota barbaadde. Ani ta'uu hin danda'ama, hin dhufaam. Dhaggeeffadhu yookiin faarfataa yookiin raajii yookiin waan ta'e isheen tajaajiltoota fe'e. Ani koo gaafadheera baay'ee walitti dhiyaanne. Siriyyuu an tajaajiltoota ta'e malee ni hirmootte. Isheen ikkoo yoo tajaajilaa taate faarfataa maal yoo ta'e malee siris hin barbaaddu. Dhageessi kanaaf iyyuu nama hin kottan deemu. Dhugaan inni isu irratti hin du'an. Garaa deemtee gaafachuu fiire. Fuudhuun qabam nan jaalladhee. Daqiiqa maal akka jettee gaafattu waaqayyo haa beeku. Kunoo. Inni isu kana maal isu? Hin quufe kunis. Sina. Eegi. Akkam. Maal immoo wal dubbisnee gaariini? Anoo si qaqqabe ariifadheetanii baay'ee natti tolte. Mucaa wajjin jirullee bollollee hin deeme inni hangaruu si qaqqabee si fanaa sun barbaade. Hin beeku malee si fanaa sun natti tole baay'ee. Kanan jedhu wala barru maaloo baay'een si jaalladhe. Seenaan jedhama. Ani dabalaan jedhama. Dabalaa qofaayyuu miti faarfataa dabalaa. Faarfattoonni koo baay'ee desneedhaan faarfatanaas. Baay'eedha kan sirrii ilaala nan faarfadha miti milaa utuu faarfadhu waan bariimatu hiikama. Waldaa isaatti faarfattu. As waldaa waliigalaa addunyaatti kan jettu wayii jira achitti ila dinqitta. Dhufee hin beekoni waldicha jecha. Maaloo kootu si'a tokko kan si dhibu sanbata ganama immoo kan tajaajilu anadha. Karaa kenna? Naa kennanii tajaajili maaloo kootu si barbaanna yooti achi baatee hojiitu hojjetamu nuun jedhanii baay'ina kadhatanii jilbatti kufanii kadhatanii hangaruu dideen ture beektaa isa bichaayyuu miti isa qofaas immoo miti kan si dhibu jechuudha. Utuun faarfadhu wanti gurguddaan ta'a. Ida baaloo dhiisika sabni mimmaan buusee biseelaa gajjadee hojjedhe wanta si ajaa'ibitu ta'a jechuudha. Bakka taraa kedha tanaan nan dhufa. Dabaree kootii nan tajaajilaa isa yommuu dabaree koo seeteeti bilbilanii na hordofanii lafa jiru barbaadanii kottu malee nu tajaajili malee ayyaana sirra jirutti fayyadamu jedhanii baay'ee na rakkisani. Kanaaf iyyuu ani Egaa obboloota koo egaa daawwattoota dhaggeeffattoota koo viidiyoo argitanii jirtu bara kana jechuudha wanti nama mooksu baay'ee jira. Micoo argee onnaa goddanyaa isaa micoon tun cimtuudha waan akkanaa isiin taatu cimtuudha gaafa jedhuun tun nan dabartuudha. Micoo bira duuba deemee maal jedheeni ani tajaajila faarfataa cimaadha jedheen argitanii dhiira bara kana akkatti nama moosu dhugaa dubbachuu fi baay'een keenya akkanatti jechuudha kan lapheen keenya cimu. Hasa inni micoon dura miceen goddanyaa isaa inni suni lakkii fiisiif isheen jettu micoon baay'ee tajaajiltuudha baay'ee cimtuudha baay'ee faarfattuudha dhugaanni jedhuuni isheen kun na darbuun qabdu inni garuu dubbii sobaa amantii sobaa keessa isaa waan jiruuf of amansiisee jira jechuudha. Micoo bira dhaqee ani faarfataa cimaadha jedheen isheen immoo maal jette dura isheen fedhii akkasii hin qabne
ani nama faarfatu nan jaaladha jette. Baay'ee nama garama. Ammoo omittiin jedhan ammoo omitti wal sobuu dandeenya. Ammoo omitti wal dadhabsina. Ana naa ajaa'iba dhugaa guddaa. Kanarraas barumsa guddaa fudhattuudhee abdiifama wantiin qaba maaliifi namni ijoolleen nuti bara kanaa biyya harabaa keessa teenyee gola hormaa keessatti dadhabnee uffisne odoon jedhin odoo laffaanu wantoonni baay'een wantoota akkanaa jechuudha kan nu dadhabsiise. Maaliifi dubbii sobaatiin ololloo sobaatiin jireenyatti galuu barbaadu ijoolleen teenya dhiiraa bara kanaa. Bilis warri dhiiraa warri kana argitanii sobaan odoon taane dhugaadhaan kallattii dhugaa dhaabbannee otoo waliif ifa taane walitti haasa'anii baay'ee namatti tola. Viidiyoo kanarraas waan gaarii waan barumsa qabu hubattan jiree abdiifamantiin qaba. Warroonni viidiyoon koo kunis isinitti tolee na jajjabeessaa maatii naa taasisaniin jechuun barbaada. Haga viidiyoon biraatiin walitti deebinutti nagaa naa turaa baay'ee sin jaaladha.